dhangala'e kun tokkummaa baruuf kan uummata Oromoodhaatiifis bu'a qaba. Arra waliin haa dabarru akkuma dirqama fudhannee waliin baana sanatti waliin haa dabarru jedhanii guyyaa itti lubbuu isaanii bakka takkatti dabarte waan ta'eef kanaaf guyyaa kana filachuu dandeenya. Meesin qabsoo keessa warra turan keessaa tokko jara wareegaman kana jara kurnan jechaadha. Mucaan gurbaan dargaggeessi xiqqaan tokko isaan faana ture jedhama. Namoota kana wal beektu yeroo isaan imala hin jalqabin immoo wanta wal argatanii dubbattan jira jalqaba irratti wal beektu isaanii. Sirriitti wal beeku walumaanuu turre. Garii isaanii loloota adda addaa hedduus waliin turre. Dirqama adda addaatillee dirree qabsootti turre waliin fudhanne jechuudha. Sirriitti wal beeku. Namoota akkamiiti jarri kun? Isaanii namoota jajjaboodha. Barnootaanis yeroo san keessatti ogummaa waraanaallee ogummaa siyaasaallee warra dandeettii guddaa qabu jechuudha. Haala walii galaa kan meedhuma yeroo deemudha jedhanii waan waliin haasofta wayii qabdu wanti yaadattan jira. Akka carraa ta'e yeroo bobba'an san ganama silaa barii deeman galgala wal garreetti turre. Yeroo sanitti sadarkaa dabbalootaatti warra hojjetaa tureetu jira. Sadarkaa ajajjoota waraanaa sadarkaa muraasaa jennaani sadarkaa nama 45 ajaju kan abbootii buttaa kanaatu ture jechuudha. Warreen gaafatama garaagaraa qaban yeroo san keessatti yaanni kaka'eenitu ture jechuudha. Hayyuu duree bittaan maaliif waliin deeman yoo addaan hafe yoo kayyuu yaanni ka'ee ture jechuudha. Akkuma namaattu yoo addaan hafe wayya kayyuu hojiidhaafu yoo hayyuu dureen deeme itti aanaatu hafa sirnuma hojiiti yeroo bakka adda addaatti yeroo waa dalagan san keessatti immoo yaanni akkasii kakaafne ture jechuudha. Haa ta'u wanni isaan deemanis ulfaataa waan ta'eef isaan addaan hafanii hojii ulfaataa akka dhaabaatti hogganoota biyya alaa jiran walitti dhufanii waan hegeree keenya ka qabsoo kana murteessuudhaaf waan deemaniif lakkoofsaan nuti xiqqaadha. Addaan hafuurra walumaa yoo deeman irra caalaadha. Waan nu dhaqanii nu hojjetan santu hegeree keenya ka qabsoo fuulduraatiif nu murteessaadha irra caalaa. Kaniif addaan hafuurra walumaan deeman kajuu yaani dhiyaatee ture saniin deemuu danda'an malee akka namaatti yoo addaan hafan wayya kajuu daddarbatamuunii fi waliin dubbatuun numa ture jechuudha. Amma yeroo ilaaltanii wajjin deemuun sun sirrii ture jettu? Sirriin ture jenna achi booda waggaa laallu balaan akkasii yeroo sirrii ga'u yoo addaan hafe irra waasii qaba jechuudha. Mee jarri kun eenyu isaanii itti gaafatamummaan isaanii maali? Mee isaan nutti maatii gara biraatti darbina. Isaan kan duraa obbo Magarsaa Bariiti. Maqaan qabsoodhaa Bariisoo Waabeeti. Kun ammoo katti isatti aanu maqaan dhaloota Damishee Tacaaneeti. Gadaa Gammadaati jechuudha maqaan dirree qabsoodha. Kuni maqaan dhaloota Abboomaa Mitikkuuti. Maqaan dirree qabsoodhaa ammoo Abbaa Xiiqiin Sirmuudhaa jedhama. Isaan kun Magarsaan hayyuu dureedha. Gadaan ammoo itti aanaadha jechuudha. Abboomaan ammoo akka miseensuma koree jidduu kan seentiraal komitee ta'eetiin akka barreessaadhaati jechuudha. Yiggas Gubantii yookaan ammoo Doorii Bari'amoo inni ogummaa waraanaati qaba. Kana keessatti ajajaa wal aanaa jechuu dandeenya karaa hojii waraanaatiin. Akkasumatti Umar Ismaa'il Galmooti. Inni kun Umar yookaan Caccabsaa jedhama. Nama militarii Somaaleedhaa keessa bara dheeraadhaaf ture. Waan ogummaa waraanaa kanallee qabu. Sadarkaa godina baahatti nama waraanallee ajajaa ture jechuudha. Ka isatti aanu immoo Irraanaa Qacaleeti. Irraanaa Qacaleedha nama barnootaas sirriitti warreen siyaasaa qabanii akkasumatti hojii waraanaallee sirnaan baratee fi ajajoota yookaan ammoo qondaala sadarkaa godinaa keessatti nama hojii gaggeessaa ture jechuudha. Isatti ka'aanu torbaffaan Faafamdoyyooti. Faafamdoyyoo jechuun leenjisaa waliigalaa ture jechuudha godina bahaa keessatti yeroo sana. Nama leenjisaadha. Namuma biyya Somaaleellee ture barnoota hojii ogummaa waraanaa tanallee sirriitti barate jechuudha. Kun warri sanii gadi qondaalootuma Marii Galaan yookaan Mahammad Ibrahim Daddachoo Boruu Daddachoo Mul'ataa isaan kurnan kun
isaan kun qondaalotuma waraanaa kanneen waraana keessaas turanii jechuudha. Mucaan xiqqaan ammoo qeerransoo dhaabaa yookaan qeerransoo bobbaasaa jedhama. Inni ijoolleedha. Karaadhaaf nu gargaare ergachuudhaaf jeniitti fuudhanii inni kun ammoo yeroo sanitti achitti wareegamne waraanni Somaalee shiftoota san keessa warri turan. Mucaa kana ni guddifannaniitiin waraanni shiftaa warri jara kurnan kana bakka tokkotti ajjeesse. Mucaa kana fudhatanii kajuutu deddeebi'aa ture jechuudha. Haa ta'u immoo mucaa kana ammaatti qorannaa gaggeessine hin argine achitti illee yeroo san isaanii wajjin wareegamu baatu iddoo biraatti gaa ajjeesuun ni mala yakayyuun dara geenye jechuudha. Gammaa namni ol lubbuun jiraate biyya fedhe yoo jiraate hoggaan kana keessatti nima mul'ata inni yaannaa jechuudha. Amma gaa jarri kuni amantiidhaan addaan hin baanu kaayyoon keenya tokko jedhanii iddoo tokkotti akka wareegamanidha kan himamu. Mucaa sana iddan arganne isaan akkana jechuu isaanii sanaa maaliin mirkaneeffattanii lammata immoo namoonni tokko tokkos haa ta'u gareen tokko tokko tottolchuudhamaa fi waan akkasii jedhama malee wanti akkasii hin taane kan jedhanillee jiru. Sin maal jettu? Warra ajajoota shiftoota sanii kan yeroo san dookumentii isaan qaban guutuu irraa walitti qabee akkaataa isaan itti ajjeefaman tokko tokko nutti himirraa kun mirkanaa'e malee waan akkasumatti jennu miti jechuudha. Doorii bari'am oda nama akkam akka ta'e dookumentii isaati irraa fuudhanii argan abboomametti kudha dookumentii irraa fuudhan namoota namni ajjeesuu miti. Jara san fuunee hoggaa dookumentii isaanii ajoota keenya bira geessinu maa ajjeeftan nuun jedhanii nu gaafatanii maan fidina namoota akkana akkamitti ajjeeftan nuun jedhanii isaan kana jechuudha. Warra harkas fiitiin yeroo sanitti qaamaanis achi bira ture warra murtii san irratti dabarseetiitu kana isaanillee isaan gaa akka wannaa tokkotti himan nuti warra kiristaanaa qofa ajjeesuu barbaanne islaamaan kophaa baay'annaan hin baanu yennii bakka takkatti dhumanii yen jechuudha. Nuti yeroo sanitti adda baasuu barbaanne isaan akka inumaa nama kiristaanaa ajjeesuun akka waan gaarii tokkotti warra islaamaa immoo irraa hambisuun akka waan tokkotti akkasitti Oromoo addaan baasuudhaaf akkasitti. Kanaaf odeeffannoo qabatamaa qabna. Odeeffannoo qabatamaa qabna jechuudha. Fi ragaa qabatamaa qabna. Ragaa qabatamaa qabna jechuudha. Kanarraa kaaneeti jechuudha. Mee kan biraa guyyaan gootota Oromoo yookiin yaadannoo gootota Oromoo kuni ayyaanni kuni kan jalqabame egaa adda bilisummaa Oromootiin akka ta'e beekamaadha. Ammasin keessattuu warra adda bilisummaa Oromoo hogganta kun ayyaanni kun yookiin yaadannoon kun kan eenyuti jettu? Kan uummata Oromoo hundaati. Maaliif? Kan gootota Oromoo hundaati jennee ilaalla jechuudha. Adda bilisummaa Oromootti keessatti haa jalqabu malee iddoo adda addaatti diddaa gabrummaadhaatiif maneedhaa keessatti dirree lolaatti bakkoota adda addaatti bahaadhii akaabaa kibban jenne jiddu galeessan jenne guutuu Oromiyaa keessatti bakka fedhan haa jiraatan haala fedhan keessatti haa qaabsaawan kan gootota Oromoo hundaati jenna malee kan adda bilisummaa Oromoo qofa hin jennee ilaallu jechuudha. Amma sin gama keessaniin egaa akkas jettu amma qaamni biraa dhufee lakkii guyyaa kana kan tolche adda bilisummaa Oromooti. Oromoon immoo iddoo tokkotti dhufee guyyaa isaaf ta'uu gara fuulduraatti murteeffata kan jedhu yaadnoo dhufee maal jettu? Sirriitti ni fudhanna. Maaliif kaleessa nuti deeggaraa ture. Nuti waan kana fuudhee ayyaaneessaa ture. Har'a uummataan nu harkaa fudhate bakka adda addaatti. Kanaaf kan uummataati jenne malee keenya qofa hin jennu jechuudha. Har'a waan kana dhiisaa yoo ta'e uummanni hin dhiisu. Yeroo jalqaba dhaaba keessatti dhaabumaatu jalqabe dhaabni tokko yeroo hundaa'u akkuma biyyaatti yeroo qabsoorra jiru guyyaa goota isaatti yaadatu qabaachuu qaba. Kanaaf bu'uureeffamee lafa kaa'ame. Gaafa san deeggartootaa fi waraana bilisummaa Oromoo qofa keessatti gaggeeffamaa ture jechuudha yaadannoon kun. Achi booda bal'atee biyya ollaatti biyyoota alaatti guutuu uummata Oromoodhaa irra walga'e jechuudha addunyaa kanarra jiru. Kanaaf kan keenyaa kan jennu hin qabnu jechuudha. Nu harkaa fudhatanii. Isa kana kanuma godhanii asumarratti qabataniis lakki ni jijjiirra guyyaa kana guyyaa biraa goonanis murtiin kan uummataati guyyaa san waan nutu jalqabee guyyaa san qofa ta'uu qaba guyyaa san irraa siquu hin qabu jennee kophatti falminu hin qabnu jechuudha. Egaa dhaloonni haaraan amma keessattuu guyyaa goototaa kanarraa yookiin yaadannoo goototaa irraa dhaloonni haaraan maal barata jettu sin qabsoo siin geessani amma ammaatti bifa kanaan kabajamaa ture. Mee dhaloonni haaraan guyyaa yaadannoo kanarraa maal barata jettu? Dhaloonni haaraan kan irraa barachuu danda'u tokko yeroo bara dukkanaa san keessatti ilmaan Oromoodhaa qaroon sabaaf biyyaaf jecha yeroo tokkummaan akkasittiif kannan
waan dhaamsa dabarsanii dabranitu jira jechuudha. Kunis tokkummaan uummata Oromoodhaa hagam bu'aa akka qabu yoo tokko taane qofa walitti ba'uu dandeenya. Kanaaf osoonii fi waan fedheen addan baane kutaan amantiin osoo addan baane tokkummaadhaan wal jabeeffannee akkamitti waan haga ammaa arganne jabeeffanneetiin fuulduratti deemuu dandeenya. Kajuu irraa barata jechuudha dhaloonni ammaan tanaa kun osoo waliin bubuufne osoo waliin tuffanne barnootaan muuxannoon amantiin wamoota akka leedhaanu naannoon osoo waliin tuffanne akkata isin tokkummaadhaan wal jabeeffataniitiin waan irraan tanatti isaan irra wareegamanii asiin gahan kana akkamitti galmaan geenyeetiin mirgoota gammaa argannees jabeeffannee isatti aanu akkamitti guduunfaatti goone jechuudhaan fuulduratti deemanii wal barsiisan waan dabre kana nus maal irraa baranna jennee wal barsiisan gootonni keenya akkanatti if kennanii tokkummaadhaan dabran abbootii teenya akaakayyoota keenya arraan tan akkasitti yeroo isaan bara dukkanaa san keessatti arra bara teknooloojiin guddate keessa jirra. Kanarraa immoo nuti immoo maal hojjechuu dandeenya bara san keessatti abdii maaltu jira ka isaan akkasitti if kennan arra immoo abdii guddaa qaban ummanni keenya if bare ollaa isaa bare guutuu addunyaa keessa maal akka jiru bare kana keessatti immoo shoorri nuti arraan taphachuu qabnu kan akkam mirgoota gammaa argannees jabeeffannee kun ammoo guyyaan gootota kun isa durii san qofaa miti isa dhiheenya kana qeeroon keenya qarreen teenya daandii irratti baatee wareegama adda addaa baasan san hunda ni hammata jechuudha. Kana hunda keessatti yaadan isaan daandii irratti nu jecha akkasitti qoma kannanii daandii irratti dhuman san hundinuu qubee dhaloonni qubeedhaa kan ammaan tanaa kun isa kanarraa baratee fuuldura deemuu qaba. Wanni duubatti isa deebisulleen hin jiru inni kun akka injifannoodhaatti ilaaluu qaba jechuudha. Guyyaa kana akka lamatti yaadanna isaan akkasii sanitti if kennanii gaafa san manaa bahan alaamaan isaanii diiganii bahan san qaamaan nu biraa dhabamuu isaaniitti gadda guddaa nu dhagama. Garuu waan isaan gaafa san dhaabaniitiitu arraan tana qaabsoo kana asiin gahe saniif ittiin boonna jechuudha. Akka lamaan kanatti yaadanna guyyaa kana. Kanaaf waan isaan irratti wareegaman san galmaan gahuudhaaf ammoo irbuu teenya guyyaa kana haaromsinee fuulduratti deemuun barbaachisaadha jennaa dhaloonni ammaan tanaa dhaloonni haareenni kanarraa barachuu qaba jennee yaannaa jechuudha. Ni obbo Araarsaa waan xinnoo ishee kanarraa achi baheen sin gaafadha. Isaanumatu wal ajjeesee guyyaa goototaa jedhee nu kabajaa nuun jedhaa warri jedhan jiru. Warra akkasiitiif gabaabatti maal jettu? Kuni waan dharaatii waan fudhatamaas hin qabne jechoonni akkasii jechoota akkanumatti lafaa ka'aniituma waan ragaa hin qabne ta'e jeetuma namni akkumatti beekaadha takka dhaaba kana maqaa isaatii fi seenaa isaa kana xureessuudhaaf godhu malee kuni wanni akkasii tasa hin jiru yaadnaa jechuudha. Gaariidha meegaa waa'ee yaadannoo goototaa kana yeroo dubbannu akkuma jenne warra hooggantoota 10 akkasumas dargaggeessa tokkootu imalaaf deemee jettaniirtu yeroo sana achan ture. Yeroo sana waggaa meeqa dhaaba keessa turtaniitti jirtu ture itti gaafatamummaan keessaniiru si maal ture? Yeroo sanii hoggaa 3 fixeetni afuraffaaf deema. Yeroo sani yeroo isaan bobba'an jechuudha. Yeroo san gaa sadarkaa buttaatti dabballeedha jechuudha. Dabballee buttaadhaati. Akkatti ana abbaa buttaattis hojjanna yeroo sanitti gaa jechuudha namoota kana jechuun tura nama 120 nama ajaju hojii siyaasaa illee sanuma keessatti ka hojjetu hojii akkasiisanii gaafa sanitti gaafatama akkasiitiin qabaachaa ture. Warra wareegame keessa hoogganaan keessan itti dhiyoottis walitti dhufeenya qabdan eenyu ture? Namni waliinis turre waliinis yeroo adda addaatti waan turre obbo Irraanaa Qacaleeti jechuudha. Abbaa Selii kiyyaa ture ajajaa kiyya ture jechuudha. Warra wareegame keessa waliinis turre waliinis qoodee yeroo adda addaatti fudhachaa ture. Irraanaa Qacaleeti. Gaariidha meeqa gara dhumaa irratti gabaabsitanii guyyaa gootota Oromoo yookiin guyyaa yaadannoo kana sababeeffachuudhaan na'afe kan jettan ergaa gabaabaa carraan sinii kenna. Kanaaf uummata keenyaaf waan inni gabaabseetuma dhaabu guyyaa yaadannoo goototaa kun kan hunda keenyaati kan Oromoo hundaati. Qaabsoon bilisummaa Oromoo takkaamuu qaabsoon keenya galman geenye amnumarra jirra.
Kanaaf gaa keessattuu karaa nagayaatiin qabsaa'uudhaaf biyya kanatti argamna Oromiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya osoo abdiin kutannee ijaarame isaa jabeeffatee waan nagayoona argatees jabeeffateetiin fuulduratti deemee waan silaa barbaachisu qabsoon tun barbaaddu yoo gadhe gaariidha kan bajuun qaba. Kanatti dabalee guyyaa gootota kana kan adda isa godhu dhukkubni baraa hamaan addunyaa guutuu galaafate kan mallee galaafataa jiru keessatti yaadannoo kana godhuun yaadannoo keenya kan gootota kan baroota kanarraa adda isa godha jennee ilaallaa jechuudha. Kanaaf dhibee baraa tanallee akka dhaamsa dooktoroonni dhaaman uummanni keenya fudhatanii qulqullummaa dhuunfaa kamataafis illee eeganii waan kana rabbiin bakkuma irraa fideetti nurraa haa deebisu jechaa rabbiifis kadhachaa akka irraa fi eegan kajuun qaba. Kanumatti dabaluudhaan hordoftoota amantii islaamaatiin baatiin ramadaanaa kan soomanaa dhiyaatee jira. Baga simannaa baatii ramadaanaa tan bara waggaa 1441tiin isin gahee baatiin tun baatii jabduudha. Baatii quraanni keessatti bu'ee baatii kadhaadhaati. Baatii namni fuula rabbii halkanii guyyaa dhaabbateetti kadhatu waan ta'eef dhukkuba kanarree bakkuma irraa fideetti rabbi nurraa deebisu jecha kanallee simannaa isaatiif baga geessanii jabaadhaa. Yoo jabaanneetiin jenne rakkoon kunis ni dabra. Uummanni keenya waan qabu walii qoodee rakkoo kana keessa ni dabarraa abdatee akkasitti dhukkuba kanaa jecha wal fagaatee gartee qajeelfama dooktaraa fudhachuudha malee kanaa jecha waan kaleessa tokkummaa isaatii fi waan wal yaaduu qabuu fi wal gargaaruu qabus wal gargaaraa wal bira dhaabata hamma dur cala wanni amma dhufe kun ni dabraa beekee akka daran jabaatu kayyuun dhaamaa fi jechuudha. Achumaanii warra kiristaanaatis akkasuma sooma hiikuudhaaf waan deemaniif baga guyyaa sooma hiikaatiin isin gahee hordoftoota amantii kiristaanaatiinis kanarratti immoo jabaadhaa fuula rabbiitti gartee deebitanii namuutu bakkuma jiru har'a wal gahanii masgiida dhaquudhaa fi cheerchi dhaquun hin danda'amu. Manuma fi yoo ta'aniitiin kadhatan rabbiin namanuma dhaga'a. Ollaafitis gargaaraadha. Hiyya isa gargaaraa. Rakkataa gargaaraadha. Yoo waan kana qalbii qulqulluudhaan kadhatan rabbiin numa dhaga'a jechuudha. Guyyaan ammoo itti cheerchitti walitti deebanii fi masgida walitti deebaniitiin kadhatanis gaa guyyaan sun numa dhufa. Rakkoon kunis numa dabra. Kanaaf jabaadhaa kan majuun dhaamaa fi jechuu baga geessanii jaan isaaniinis. Hayyee obbo Araarsaa Biqilaa ittaanaa Yuduree Adda Bilisummaa Oromoo stuudiyoo keenyatti argamuudhaan yaada guyyaa goototaa irratti nuu kennitaniif hedduu galatoomaan jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya guyyaa yaadannoo gootota Oromoo laalchisuudhaan turtii ittaanaa Yuduree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaa wajjin goone kanarraa kanumaan xumurra. Egaa amma ammaattis wajjin turuudhaan Dajanee Guutamaa akkasumas gama teeknikaatiin UL Bal'inaatii fi Mohaammed Eebbisoo turanii sagantaa biraatiin walitti deebina nagaan nu tura.